Alamuu Qixxeessaa. Koloneel Alamuu Qixxeessaa abbaa isaanii obbo Qixxeessaa Yaadatee fi haadha isaanii aadde Hayyuu Roobii irraa Bitootessa 5 bara 1907 Oromiyaa Aanaa Jalduu Ganda Goojjoo keessatti dhalatan. Koloneel Alamuu Qixxeessaa bakki isaan itti dhalatanii guddatan magaalaa Jalduu fi naannoo biroo manni barumsaa ammayyaa waan hin jirreef mana barnootaa qeesii seenanii barataniiru. Abbaan isaanii obbo Qixxeessaa Yaadatee ilmi isaanii akka isaanii baratu waan barbaadaniif gara Finfinneetti erganii akka raayyaa waraanaa biyyattii keessatti qacaramu godhan. Koloneel Alamuu yeroo sanatti raayyaa waraanaa Kubur Zabanyaa jedhamee beekamu keessatti qacaramuun hojjetaa osoo jiranii gama tokkoon ammoo barnoota ammayyaa fi afaan Faransaay barachuu jalqabanii. Mootummaa sirna gonfoo keessatti qacaramanii osoo hin bubbulin maqaa ajajaa 50 gonfatanii osoo jiranii gara waraana Maayicaawuu akka duulan godhaman. Waraana Maayicaawuu kan Xaaliyaanii waliin godhame kana irrattis Koloneel Alamuun luka isaanii rukutamanii gara biyya dhaloota isaanii Jalduutti galan. Jalduutti galanii maatii isaanii waliin osoo jiraataa jiranii biyyattiin waraana Xaaliyaaniitiin weeraramte. Koloneel Alamuun jagnummaa fi gootummaa uumamaan qabananiin waraana Xaaliyaanii isa hanga funyaanitti hidhatee jiruun diinni adii fi gurraacha hin qabu jechuudhaan waraana Xaaliyaanii qabsoo hidhannootiin falmuutti qajeelanii. Lolaa osoo jiranii bara sana dhibee qorichi isaa hin argamne kan uummata hedduu fixaa ture dhibee tasiboo jedhamee beekamuun qabamanii rakkatan. Koloneel Alamuun dhibee kan irraa akka carraa ta'ee irraa fayyan illee abbaan isaanii obbo Qixxeessaa Yaadatee fi haati isaanii aadde Hayyuu Roobii dhibee kana irraa fayyuu hin dandeenye. Lameen isaaniiyyuu guyyaa tokkotti ijoollee isaanii kophaatti dhiisanii addunyaa kana irraa darban. Guyyaa tokkotti haadhaa fi abbaa isaanii kan dhaban Koloneel Alamuu irratti gaddi dachaadhaan irratti fe'ame. Obboleewwanii fi maatii isaanii hunda jiraachisuun dirqii itti ta'e. Haala kanaan maatii jiraachisaa osoo jiranii gootota Jalduu kan Xaaliyaanii lolaa jiran waliin walitti dabalamanii lolaa osoo jiranii harka waraana Xaaliyaaniitti kufan. Waraanni Xaaliyaanii Koloneel Alamuu Qixxeessaa irratti murtii du'aa murteesse. Koloneel Alamuun guyyaa ajjeefamuu isaanii osoo eeggachaa jiranii Xaaliyaaniin gama tokkoon Jalduu keessatti waraana Xaaliyaanii barbadeessaa kan turan gootota Oromoo kan Dirribsaa Fayyisaa Nagarootiin hoogganamuun akka harka isaanii kennatan kadhachaa waan turaniif goonni Oromoo Dirribsaa Fayyisaa Xaaliyaaniidhaan nama kiyya qabdanii kana isin harka jiru Alamuu Qixxeessaa gadi lakkiftan malee harka kiyyan kennuu jedhe. Xaaliyaaniin gootota Oromoo Dirribsaa Fayyisaatiin hoogganaman of harkatti galfachuuf jecha Alamuu Qixxeessaa kan duuti itti murtaa'e mana hidhaa isaanii keessaa baasanii gadi dhiisani. Koloneel Alamuun akkuma mana hidhaatii hiikamaniin gara birootti osoo hin gorin waraana Dirribsaa Fayyisaatti hoogganamutti dabalaman. Goonni Oromoo Dirribsaa Fayyisaa Alamuu Qixxeessaa erga mana hidhaatii hiiksifateen booda gootota bara sana naannoo Jalduutti argaman kan akka Xinqeessaa Keelloo, Mi'eessaa Jomboo, Nigissaa Faajjii, Diinqaa Urgoo fi kanneen biroo waliin waraana Musoloonii kan Jalduu keessa qubatee jiru irratti lola banuudhaan hanga dhumaatti lolaa turaniiru. Tafarii Mokonnon yookaan Hayila Sillaaseen akkuma Xaaliyaaniin biyya waggaa 5 qabattee turte gadi dhiifteen biyyatti baqate irraa gara aangoo isaatti deebi'e. Gootonni Oromoo waggaa 5 guutuu kan Xaaliyaaniin falmaa turan kan akka Kabbadaa Bosona Shifaa aangootti deebi'uu Hayila Sillaasee mormaa akka turan keessa beektonni ni dubbatu. Koloneel Alamuun akkuma mootummaan sirni gonfoo dhaabbateen mana barnootaa Akaadaamii Waraanaa Hoolotaa seenanii barataniiru. Bara 1944 gara kaaba Itoophiyaa Ambaalagee bakka jedhamutti akka duulan ajajamanii rasaasaan rukutaman. Koloneel Alamuun mana barnootaa Akaadaamii Waraanaa Hoolotaatti barsiisaa ta'anii waggoota 2 oliif hojjetaniiru. Akkasumas mootummaa Hayila Sillaasee keessatti sadarkaa gadii irraa eegalee hanga sadarkaa olitti hojjetaniiru. Hojii isaanii kana keessatti mootummaan sirna gita bittoota Habashootaa ilaalcha Oromoo fi lammii Oromootii qaban akka gaariitti hubataniiru. Koloneel Alamuun Oromoo ta'uun isaanii irraa kan ka'een bulchiinsa mana waraanaa biyyattii keessatti isaanii fi Oromoota raayyaa ittisa biyyattii keessa jiran irratti kan raawwatamaa ture haala qabatamaadhaan argaa turaniiru. Maccaa fi Tuulama qabsoon uummanni Oromoo bilisummaa isaaf godhu kanaaf daandii kan saaqe hundeeffama Maccaa fi Tuulamaa akka ta'e hubatamaadha. Maccaa fi Tuulamni mootummaa sirna nafxanyootaatiin gaggeeffamu keessatti
uummata Oromoo magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessatti waroon salphinaa irratti diriirfamee jiru jalaa baasuuf wareegama barbaachisu mara kaffalanii dhaloota har'aa kana biraan gahaniiru. Rakkoo uummanni Oromoo qabu amma rakko tokko irraa salphisuuf misooma maqaa godhatee kan dhaabbate kan keessatti Koloneel Alamuun calqabaa irraa eegalanii hanga gaafa addunyaa kana irraa darbanitti gaafa tokkollee dadhabee osoo hin jedhin pirezidaantii waldaa kanaa ta'anii halkanii fi guyyaa hojjetaa akka turan seenaan ragaa ba'a. Koloneel Alamuun barreessaa waldaa kanaa kan turan Hayilamaariyaam Gammadaa waliin ta'uudhaan Oromoonni bebbeekamoo ta'an akka waldaa kana keessatti miseensa ta'an haalaan irratti hojjetaniiru. Isaan keessaa Jeneraal Albabaa Gammadaa, Jeneraal Tolaa Badhaadhee, Jeneraal Jagamaa Keelloo, Dajjaasimaach Daani'eel Abbabaa, Ilma Raas Abbabaa Harargaay, Kabbadaa Buzunashii fi kan biroo miseensa gochuun yeroo itti hin fudhanne. Akeekni waldaa Maccaa fi Tuulamaa beekumsaa fi qabeenya qaban wareeganii uummata Oromoo dukkana keessa jiru kana gara ifaatti baasu waan ta'eef kan lafa qabu lafa isaa kennee akka manni barumsaa irratti banamu waan walii galameef calqabaa duraatiif gochaan kun Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin hojiirra ooleera. Mana barumsaa Jalduutti banuu Koloneel Alamuun bakka dhalootaa isaanii naannoo Jalduu manni barumsaa tokkollee waan hin jirreef ijoolleen aanaa Jalduu akka barnoota ammayyaa barattee ija banattu lafa magaalaa Jalduu qaban irraa kaarameetira 10,000 ol eebbisanii uummata Jalduuf kennuudhaan manni barumsaa kutaa 1 hanga 6tti bananiiru. Haaluma kanaan Kabbadaa Buzunash misooma aadaa Bargaa fi Gorooma Kootii kaarameetira 20,020 yoo kennan miseensonnii fi hooggantoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa dursanii qabeenyaa fi humna isaanii waakki tokko malee wareeganiiru. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa hoogganummaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa jalatti yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromoo yoo gammachiisu Haile Sillaasee fi kanneen isaan marsanii jiran mara yaaddoo keessa isaan galcheera. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa xiyyeeffannaan isaa inni guddaan uummata Oromoo barsiisuu irratti waan ta'eef uummanni Oromoo ammoo yoo of bare akka isaan harkaa ba'u waan beekaniif adeemsa waldaa kanaa gabaabsuu akka qaban murteeffataniiru. Keessattuu waldaan kun of keessatti hammatee kan qabu hooggantoota waraanaa, hojjettoota mootummaa, barattootaa fi qotee bulaa Oromoo akkasumas kan akka saba Oromoo cunqursaa Habashootaa jala jiran Sidaamaa, Walaayittaa waliin ta'uun hedduu isaan yaaddesseera. Koloneel Alamuu Qixxeessaa Haile Sillaasee biratti ija hamaadhaan ilaalamaa turaniiru. Sababiin isaas yeroo Oromoonni raayyaa ofirratti lolataa turan waraanni meeshaa ammayyaa hidhatee itti duuluu hin qabu. Kun biyya keessaa waan ta'eef kan biyya keessaa poolisii ta'uu qaba waan jedhaniif mootummaa Haile Sillaasee biratti waamamanii dinnina cimaan erga kennameefiin booda guddina karaa seeraa mana waraanaatiin kennamuu malu hunda hanga waggaa 5tti akka hin kennamneef godhamanii bakka duraan ramadamanii hojjetaa turan irraa gara biraatti akka jijjiiraman taasifamaniiru. Gama biroon ammoo haala waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin wal qabateen Haile Sillaaseen hogganoota waldaa kanaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaarsolii bebbeekamoo Arsii waliin Haile Sillaasee irraa yeroo dhiyaatan Koloneel Alamuu Qixxeessaa sodaa tokko malee Haile Sillaaseedhaan ati maa Oromummaan nu yakkitaa ati Oromoo mitii yeroo jedhaniin Haile Sillaaseen isa eenyutu nutti himisiin jedheen jedhama. Ajajaa Dhibbaa Abarraa Alamuu ilma isaanii isa hangafa Ajajaa Dhibbaa Abarraa Alamuu ilma Koloneel Alamuu Qixxeessaa isa duraati. Abarraan ajajaa dhibbaa ta'ee Asmaraatti ramadamee hojjetaa osoo jiru akka carraa ta'ee bara lola Jeneraal Mangistuu Niwaay Finfinnee yeroo dhufu lola kana afaan bu'e. Abarraan lola kana irratti gara mootummaa Haile Sillaasee goree lolaa osoo jiru waraana garmaameefaatiin ajjeefame. Koloneel Alamuun ilmi isaanii lola isaa hin malle kan irratti du'uu isaa baay'ee akka gaddan keessa beektonni ni dubbatu. Dhimma waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin yakkamanii yeroo kaabinoota Haile Sillaasee irraa dhiyaatan lola irratti yeroo 2 rukutamanii waan turaniif luka koo yeroo 2 isiniif kenneeraa ilma koo Abarraa isiniif kenneeraa akka lammii Oromootti ijaaramnee biyya keenya keessatti misooma guddisuun maaf yakka isin biratti ta'ee jechuun gaaffii deebiin arganne hooggantoota mootummaa Haile Sillaaseetiif dhiyeessaniiru. Ilmi isaanii Abarraan mootummaa isaaniitiif du'uu isaa hedduu akka gaddan keessa beektonni ni dubbatu. Haa ta'u garuu hoogganummaa isaaniitiin kan dhalate waldaan kun akka dhabamee badu kaabinoota Haile Sillaaseetiin hooggantoonni waldaa kanaa sobaan yakkamanii adabbiin adda addaa yeroo irratti murtaa'u Koloneel Alamuu irratti murtiin adda addaa 3 irratti murtaa'eera.
hidhaa cimaa waggaa 10 maqaa isaanii konoleelummaan akka irraa mulqamu, yeroo mana hidhaatii hiikaman mirga eenyummaa akka waggoota 5f irraa mulqamu kan jedhu itti raggaasifamee ture. Koloneel Alamuun akka uummanni Oromoo isaan arguu yookaan gaafachuu hin dandeenyeef fageessanii Gondor magaalaa Dabra Taaboritti akka hidhaman godhamaniiru. Yeroo mootummaa Haayile Sillaasee kaabinoota isaa waliin wal qabatee gara awwaala isaatti qajeeluu hooggantoonni waldaa kanaa hunduu mana hidhaatii hiikamaniiru. Erga mana hidhaatii hiikamaniis uummanni Oromoo akka bilisummaa isaa gonfatee abbaa biyyaa isaa ta'u bakkoota adda addaatti aanaaleewwanii fi kutaaleewwan Oromiyaa keessa naannawanii keessattuu bara 1991-1992 barsiisaa turaniiru. Ibsa isaan waajjira ABO yeroo sanaa gullallee jiru dabalatee isaan kennaa turan mootummaa wayyaanee biratti isaan balaaleffachiisu illee sodaa tokko malee uummata kanaaf of kennanii hojjetaa turaniiru. Bara 1992 keessa mataan wayyaanee Mallas Zeenaawwii bakka jirutti waamamanii osoo walgahii irra jiranii bakka bu'aa OPDO yeroo sanaa kan ture Kumaa Dammaqsaa uummata Oromoo kan diigu kan akka keessanii kana yeroo jedhaniin sodaa kan hin beekne Alamuu Qixxeessaa yeroon ani mirga Oromootiif falmuu jalqabu ati iddoo keenya argannee jedhanii walgahii sana irratti Kumaa salphisanii akka gadi teessisan namoonni yeroos walgahii sana keessa turan ni dubbatu. Koloneel Alamuu bara jireenya isaanii yeroo hedduu mana isaanii dhaqee waliin dubbachuu carraa argadheera kan namoonni jedhanis haala Koloneel Alamuu Qixxeessaa fi jabina isaanii ragaa guutuu ba'u. Seenaan Koloneel Alamuu Qixxeessaa bu'aa isaan uummata Oromoof buusan gadi fageenyaan qormaatni irratti godhamee kan barreeffame ta'uu baatus seenaa isaanii ammuma beekamu ammuma dhaga'ame irraa waan xinnoon kan namadu isiniif dubbisa ture. Gara fuula duraatti barreessitoonni seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti qooda addaa kan qaban Koloneel Alamuu Qixxeessaa fi gootota biroo gadi fageenyaan gaafa barreeffamu kan isin biraan geenyu ta'uu abdii qabna. Haa ta'uutii ragaalee jiran irraa kan hubatamu Koloneel Alamuu Qixxeessaa dargaggummaa isaanii irraa eegalee hanga gaafa adeemsa isaanii fixanii addunyaa kana irraa boqotaniitti uummanni Oromoo gabrummaa habashootaa jalaa ba'ee abbaa biyyaa isaa akka ta'u murannoodhaan hojjetaa turaniiru. Koloneel Alamuun haala kanaan osoo jiranii Sadaasa 9 bara 2001 addunyaa kana irraa boqotan. Sirna awwaalcha isaanis bakkuma dhaloota isaanii aanaa jalduutti akka seera Oromootti kabajaa guddaan raawwate. Seenaan isaanis galmee gootota Oromoo keessatti galmaa'ee bara baraan ifee mul'ata. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa seenaan Alamuu Qixxeessaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa hangammaa ture qophii kana waan kan isin faana ture an Aagaa Jimaatii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik sheer gochuun dagatinaan affeerraa keenya.